gorsa keenya ilma obbo Baqqalaa Garbaa waliin turtii gabaabaa taasifnaa Saamii jedhama. Mee maqaa kee guutuu nuu himi akkasumas guyyaa jalqabaa itti hidhamtan gaafa Hacaaluun ajjeefame irraa ka'eeti. Maaltu turame haga ammaatti waan jiru manadhaa keessatti akkamitti akka dabarsitan akkasumas Yusuf Redwaan ijoollee sa'aatiin Washington irraa dhufanii si waliin hidhamaa turan obbolaa kee si waliin manadhaa turan walumaa galatti haga ammaa waan jiru mee nutti hisaami. Okay, maqaan koo Saamu'eel Baqqalaa Garbaan jedhama. Kan nuti qabamne akka lakkoofsa biyya keenyatti gaafa 23 ture. Yeroo qabamne galmuma aadaa Oromoottidha kan nuti qabamne. Yeroo sana kan qabamne qabee ture komishinii biyyuu haayil kan Oromoo kan Oromiyaa ture. Ergasiitii isaan gara federaalaatti nu dabarsanii gara galgalaa gara sa'aatii 12 walakkaa yeroo ta'u gara Addis Ababa Police Commission dhanne yeroo dhanne sana nuti kan qopheessine nama 10 qofa qopheessine lafa hidhaa jedhanii ergasii aluu iddoo kooriidarii tokko ture achuma irratti seeraamikii irra nu bushan guyyaa sana gara sa'aatii 26 ta'a kan nuti itti nyaata malee iddoo kana kan turre jechuudha. Nyaata utuu gaafannu nyaata nu kennuu didanii kan iddoo sana turtan gara sa'aatii 36 ta'a ture. Egasii gara mana barumsaa Addis Ababa Andanyaa Darajas jedhamu jira. Inni amma mana hidhaa ta'ee jira. Gara achitti nu dabarsanii. Eessa jettu? Mana barumsaa maal jedhamu? Mana barumsaa Addis Ababa Andanyaa Darajas kan jedhamu jira. Achitti nu dabarsan. Amma mana hidhaa ta'ee jira? Amma mana hidhaa ta'ee jira. Mana barumsaa ture. Amma mana hidhaa ta'ee jira. Achitti kan nuti guyyaa 16 hidhannee kan turre jechuudha. Guyyaa 16 kana keessatti jalqabarraa si deebisamee xiqqoo gara jalqabaatti yeroo reeffi Hacaaluu gara Finfinneetti deebisanii maal balleessitan jedhanii isin hidhan obbo Baqqalaa Garbaallee isin waliin turanii abbaan kee isin waliin turan Jawaar fa'aa isin waliin ture yeroo sana mee yeroo sanatti ta'ee yeroo sana ture mee nutti mi bal'isite akkatti Baqqalaan fa'aa akkatti Jawaar fa'aa hidhaman nutti himee kan keessanillee dabalatee nuti wajjin turre abbee koo wajjin gara sa'aatii 2 ganama keessaati kan nuti baane reeffi gara Amboo deemaa jira akka ta'e dhageenye turre nuti yoo achuma awwaalamatee gara achi deemuudhaaf yaada qabne turre yeroo deemaatu jirre immoo karaatti reeffi deebii isaa argine wajjin deebine yeroo deebine lafa reeffi itti boqotu lafa gaarii barbaanne gara galma aadaa Oromoo achitti deebiinsi gaarii waan jiruuf achitti haasa'uu ergasiif immoo mootummaan sirna geggeessaa sirriis akka gaariitti akka qopheessuudhaaf gaafanna jedhameeti kan gara galmaatti adeemame. Gara galmaa erga ga'ame booda xinnoo akkuma turreedhaan itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Taakkala Uumaa dhufanii Jawaar Hamzaa Baqqalaa fi namoota tokko wajjin qofaatti erga haasa'anii booda gara deeqaaf isaan arga turan booda ba'anii yeroo isaan ba'anii booda abbee koo waan gaafadheen ture maaltu ta'ee naamee gaafadheennaan Taakkalaan ambulaansiidhaan dhufee akka reeffi adeemu firiijillee nu heeyyamanii jiru. Ergasiis immoo isteediyeemichi sirna geggeessaa artiist Hacaaluu Hundeessaadhaaf malu ni geggeeffama jedhamee akka murteeffame natti hime jechuudha. Ambulaansii fidee dhufa ambulaansii fi firiijii dhufee fidee dhufa jedhee isaan biraa deeme yeroo sana. Obbo Taakkalaan akkas jedhaniiti kan nu biraa deemanii isaan deemanii daqiiqaa 5-6 booda nutti fakkaata komishinara poolisii Oromiyaa dhufanii reeffa fudhannu qaba jedhanii manni naannoo kanatti argame xiqqoo akka gungumuu ta'ennaan komishinarichi obbo Jawaar fa'aa wajjin ergaa ta'e booda reeffi adeemu bakka hayyamni jirraa rakkoo hin qabu jedhe Jawaar. Egasiitii homaa gaaga'insa tokko malee dhukaasa tokko malee reeffi akka ba'u godhame reeffi erga ba'e booda karaa akka marsuu godhame warri special commandos turani Oromiyaa poolisii turani bireen machine gun jedhamu illee fudhanii gara mooraatti galanii
lafa istiraatiijii jedhan irratti bireen maashin gani kana lafa kaka'aa turanii inni immoo yeroo sanatti baay'ee naanii maaltu ta'uudhaaf adeemasa jedhu yaadaa turre beekama muraasa booda Jawar Mohammadii fi Hamza Boranaa makiinaa V8 tokko keessatti erga gashanii booda eenyutu galche? Wajjin gara warra komishinaraatu galche. Ayyo. Isaan erga gashanii booda Baqqalaan immoo nu wajjin ture makiinaa kan keenya keessaa komishinarichi makiinaa osoo baay'ee babbanii barbaadaa ture ergasii dhufee nu bira kottu Baqqalasiin illee hin barbaanne jedhanii Baqqalaas fudhatanii makiinaa keessa gashanii jechuudha. Erga makiinaa keessa gashanii booda makiinaan Jawar Hamzaa fi Baqqalaa qabatee xiqqoo akkuma inni adeemeen osoo mooraa keessaan bahee xiqqoo erga adeemee booda komishinarichi dhufee eegdota Jawar irraati meeshaan akka hiikamu gaafate yeroo sanaan makiinaa keessa taa'ee ilaalaan ture yeroo sanatti akka hiikanii umaa gaaga'amsiin turre eegdonni Jawar illee hin jirre eegdonni Jawar illee waan didan hin qaban turanii ergasiiti maaltu ta'e daqiiqaa 15 hanga daqiiqaa 15 ta'a erga eegdonni Jawar meeshaa hiikkatanii booda kan dhukaasni dhaga'ame jechuudha. Dhukaasni kan dhaga'ame yeroo eegdonni Jawar meeshaa hiikkatanii uummanni naannoo sana jiru bakka Jawar faayiduudhaaf akka ta'e erga baree booda bo'uu jalqabe even miseensonni humna addaa Oromiyaa bo'uu jalqabanii illee turanii isaan keessatti namni tokko huccuusaa baasee erga lafatti erga kaa'ee booda mucaan tokko immoo beekama 15 booddee dhukaasni yoo hin dhaga'ame yeroo siqee ilaalu mucaan tokko iddoo dubba isaatiin ciisee lafatti kufee jechuudha. Afaan isaatiin immoo dhiigni dhangala'aa ture jechuudha. Kana booda nama itti dhukaase ani nagarree eegdonni Jawar already hiikkatanii jiru. Eegdonni Jawar erga hiikkatanii daqiiqaa 15 ta'anitti fakkaate kan dhukaasni dhaga'ame jechuudha. Kanaaf eenyu akka rukute hin beekamu gurbaan lafaa guddaan ciisee dhiigimmoo karaa afaanii dhufaa turre ergasii ijoollee addaa Oromiyaa warra ta'anii fi itti himaa turre miti dhiiga keessanii obboleewwan keessantu du'ee wajjin hojjechaa jirtu dhiiga keessanii Oromoodha dhaqaatii kaasaa gara mana yaalaatti geessaa jennee itti himaa turre isaan garuu amma orgariin dhufuutti natti fakkaata meeshaan akka qabatanitti bo'uu jalqabanii hedduu bo'anii nullee isaanii qabbaneessuudhaaf baay'ee yaalli hin boo'inaa dhaqaatii waa gargaara obboleessa keessan kufee kana jennee baay'ee dubbachaa illee turre garuu hin taane daqiiqaa muraasa booddee galmaatti ol seenaa hundi keessan hin jedhanii kutaan tokko ture kan galma keessa achitti erga galleefi booda poolis komishinarichi dhufee qabattoon irraa baasanii silkiin irraa fudhatanii yeroo sanatti barree akka to'annoo jala oollee jechuudha. Mee ajjecha poolisii Oromiyaa kana erga Jawar faa hidhamanii erga Baqqalaan faa hidhamanii erga isin hidhamtanii yoo xiqqaate daqiiqaa 15 booda akka ta'edha kan latammaa nutti himaa jirtu. Sana booda maaltu ta'e? Sana booda bakka gara galmaatti nu gashe galma keessa gara kutaa tokkotti erga nu gashanii booda achitti qabamne ergasiiti gara sa'aatii 12 natti fakkaata achi erga nu keessanii booda gara sa'aatii 12. Eessa sa'aatii 12 fi galmuma aadaa Oromoo sana keessatti isin hidhanii tursanii? Achumatti taa'aatiin jedhanii achuma teenyee eegaa turre nyaatallee nu kennine bilbila nurraa fudhanii turanii gara sa'aatii 12 kan isaan dabarsanii federaalatti nu kennanii jechuudha. Ergasiiti gara Addis Ababa Poolis Komishinii dhufanii jechuudha. Mee xiqqoo gara duubatti deebisa ammatti poolisii Oromiyaa kun yookaan poolisii addaa Oromiyaa kan jedhaman dhukaasti eenyurraa akka dhuka'ee wanti qulqulleeffame hin jiru gaasinillee yeroo sana to'atamtanii jirtu. Maaltu ture naannoo sana poolisiin Oromiyaa yeroo sanatti tarkaanfii fudhatan illee hin turre
karaa poolisii Oromiyaatiin akka dhaqaa jirrutti poolisii Oromiyaa fi poolisii federaalaa wajjin dhukaasti akka walitti banamedha. Karaa adda addaatiin nuti illee kan dhagaa turre maal ture naannoo sana namoonni reeffa Haacaaluu gaggeessuudhaaf gara naannoo galma aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee dhufan yeroo sana maaltu ture haalli miirri uummata Oromoo naannoo sana ture maal ture yeroo sanatti? Ummanni yeroo marreessi Haacaaluu makiinaan reeffa Haacaaluu baatee fi makiinaan jaarsaa dhufuusaa argan ummanni akka walitti qabamuu ta'e ture gara galmaatti yeroo fiqne warra eeyyamame qofatu gala jedhamee makiinaa muraasa gashan gara makiinaa afurii fi shan ta'a makiinaan galee jechuudha. Ergasiis ummanni kan biraa alatti hafe nuti gara galmaa waan ta'eef ummanni ala jiru akkamitti akka tureefaa waan dhageenye hin qabnu. Mooraa keessatti garuu dhukaasa tokko qofaatu dhaga'ame walirrattis dhukaasni hin turre waldoofisuus ani hin argine ani isa arge qofa sitti makanaati amma waldoofisuu illee hin arginani. Dhukaasni isa dhaga'ame tokko qofadha. Inni illee mucaa isa dhahamee kufedha. Inni ofaa ajjeesu namni inni isaaniitiin haa jiru. Bu'aala haa jiru waan argin qabu. Mee sana booda garamtti deemtanii jiraattonni magaalaa Tiyaatir ka ta'anii Reedwaan Amaan akkasumas Yusuf Bashir kan jedhamullee yeroo ammaa hidhamanii jiru. Akka waliin hidhamaa turtanilleedha kan dhageenye. Mee sana booda erga galma aadaa Oromootti to'atamtanii booda garam deemtanii mana hidhaa eessa turtanii haalli mana hidhaa keessa turellee maal fakkaata? Maatii kee keessaallee si dabalatee namni lama akka hidhame boontuu fi durbiin kee illee akka hidhame kan dhageenye jira. Maal sana booda waan jiru mee nutti? Maaltu ta'e jedhanii gara mana hidhaas biyya hidhamne sanatti yeroo dhufnu mana barumsaa ture. Warri keessa jiran haalli qabiinsa isaanillee homaa hin jedhu warri eegdonni ittiin dubbatanii wajjinillee walii gadi turanii rakkoon guddaan garuu iddoon sun haffaas kan koronaa ture jechuun kiyya koronaan iddoo sanatti baay'ee babal'ataa ture. Eegdonni eegaa turan keessaati gara nama 20 ni ta'u yeroon tilmaamu kan qabamanii ba'an jechuudha. Yeroon itti gallee eegdonni turanii fi amma yeroon ani ga'e eegdonni jiran tokko miti baay'een isaanii qabamanii deemanii humna haaraatu dhufaa jira jechuudha. Nuun immoo kan isaan teessuma godhan guyyaa tokko qofa kan isaan teessuma godhan hangan mana sirreessaa kana keessa ture jechuudha. Warra seekiriitii garuu gara biyyaa 3 natti fakkaata kan isaan teessuma godhan. Kanaaf ijoolleen kan keenya hamma sinilfam agarsiisanitti eegaa jiru natti fakkaata. Homaa teessumni yeroo tokko qofa kan isaan godhan. Kanaaf garuun illee baay'ee rakkisa ture. Warra seekiriitii kana wajjin immoo mana fiixaanii tokko fayyadamna, shaaworii tokko fayyadamna. Eegasiis illee iddoo nyaanni itti qophaa'u illee nama nyaatni illee nama tokko. Kanaaf daddarbuunsaa baay'ee haayiliidha. Waan daddarbuufaa garuu homaa kan isaan teessuma godhan hin jiru ture. Ijoolleen amma ati jettee lamaan kun immoo qilleensa biyya kanaatti hin barreedda akkuma dhufanidha kan hidhamanidha. Nyaata kanatti hin barree baay'ee rakkatanii jiru. Even alerjii develop godhanii nyaati isaanii akka lulluqqawwatee ture. Mana yaalaallee dhaqanii vaayitaa saayinii isaaniillee xiqqoo gadi bu'ee doktoroonni akka sodaachuu akka turan natti ture reediyaan. Eegasiis immoo embaasii wajjin wal arguu dhabuu isaanii natti fakkaata. Baay'ee gaddanii gara biyyaa 3 strike godhanii akka turanii argee jira. Strike nyaata moo maali? Nyaata nyaachisiisanii akka turanii. Guyyaa 3 nyaata dhaganneerra amma ergan boodallee yeroo tokko gaafadheenyi amma guyyaa 3 ta'ee jedhee natti himee ture. Erga nyaata dhagatanii amma embaasiin dhufee isaan dubbisuutti jedhanii turanii. Garuu kaleessa gara galgalaa yeroo dhaga'u embaasiin dhufee akka isaanii daawwatu dhaga'ee jira. Guyyaa 6 booda jechuudha. Amma rakkoon inni jira. Rakkoon koronaa kun illee hin furamne. Ijoolleen kun illee amma piraayiveetiidhaan dhuunfaadhaan yaalamuun hin danda'amu. Kan yaalamuu danda'amu manuma mootummaatti kan yaalamuu danda'amu. Isaan immoo piraayiveetillee gaafachaa turanii. Haala kanaadhaaf
qabiinsi isaanii xiqqoo rakkisaa akka ta'edha kan inni. Mee dhumarratti akkaataa atii fi boontuun itti hidhamtan booda immoo itti hiikamtan akkasumas durbiin keessan mee akkamiin mana irraa bahuu dandeessan isin qobaatti akkamiin gad isin dhiisanii haalli koronaa vaayirasii security yookaan warri eegduu warri isin eegaa ture gaardiin namni 20 ol akka koronaa vaayirasiidhaan qabame dubbattee jirta. Kanarratti mee kanarratti bal'isiitii nuu himi akkasumas akkamiin mana irraa bahuu dandeessan isin? Okay, akkuma ni sila kaasuu siyaasti. Warri eegdonni kun yeroo baay'ee meeshaa walii jijjiiru, meeshaa inni tokko baatee jiru yeroo shiftiin isaa dhumu meeshaa sana fudhee isa kan biraatti kennaa, uumama fincaanii tokko fayyadamu, iddoo bishaan itti dhugan lafa ቧንቧ iddoo tokko fayyadamu, akkasumas immoo lafti itti shaaworii galanis akkasuma wal fakkaataadha. Namni nyaata nuuf fidullee isaan wajjinillee kan wal qunnamtii qabudha. Kanaaf daddarbaan isaa baay'ee haayiliidha. Ijoolleen kan keenyallee kan sodaachisu amma isa kana ture jechuudha. Akkaataa hidhamsa keenya yoo ilaalle ijoolleen achitti nu eegan ijoollee baay'ee gaggaariidha. Homaa doorsisni nurran turre homaa namni nuti kudhaaf yaades hin jiru. Ijoolleenis ijoollee gaggaarii turanii yaa'u akka maatii hin argine kan ajajame olirraati ajajame isaan immoo itti gaafatamuu hin danda'ani garuu amma yeroo baay'ee nuti gaafachaa turre yeroo nuti gaafannu maal nuun jedhu manni murtii maatii wajjin wal argan isa jedhe ofumarraati of baafachuudhaaf malee akkas miti kanaaf nuti wal isin agarsiisuu hin dandeenye walii bilbiluu hin dandeessanii nuun jechaa turan amma warri halaafee jechuudha. Nuti garuu mana murtii nu heeyyamee jira. Manni murtii immoo olaanaadha. Isa manni murtii murteessedha kan manni sirreessaa fichisiisuu akkamitti akkas jettu jennee gaggaafannee turre garuu bakka warra balaa akaalliitu akkasuma hin jedhee warra olaanota keenyatu akka eenyu wajjinillee wal hin arginu hin jedhee jedhanii achuma nu tursanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo nu gaafatte nuti guyyaa 16 booda ispeeshaalii guyyaa 16 booda kananii harmee koo fi obbolota koo argee jechuudha. Guyyaa 16 isaa keessa harmee koo sin argine obbolota koo sin argine ture. Akkasumas immoo uffatinni illee huccuun illee torban tokko nuun galle turre. Torban tokko keessatti shaawarii osoo hin galin huccuu otoo hin jijjiirratin isa uffannee oolluudhaan uffannee bullaafaa turre. Torban tokko booddeedha kan isaanii huccuu nu gashuu jalqabanii jechuudha. Eegasiiti illee namaan wal argisiisuu hin jalqabne turre hanga dhiyoo kanatti jechuudha. Amma guyyaa 2-3 kana garuu namoota wal agarsiisuu jalqabanii jiru jechuudha. Akkaataa anaa fi boontoo fi durbiin kootti hiikamne guyyaama tokkotuma achi jirru warri marmaarii barbaadu naan jedhanii nan dhaqe yeroon dhaqu mirga wabii keessi eeguu barbaanna akka haaraatti jecha kennitaa naan jedhani jecha dura kenneera jedhennaan diteeli isaa barbaanna wanna ta'e hunda isa argite qofa naa himii naan jedhani ergasii nan himeeni wanna hunda erganii booda waraqaa tokko naa kennani waraqaa sana irratti koorti iskeejulii koo ofuma kootii fooloo godhee akka dhiyaadhu kan isteet godhudha. Isa irratti mallatteessee booda gara sa'aatii 9:10 fakkaata dhufanii meeshaa kee qabadhuuti ba'ii naan jedhan jechuudha. Boontuun garuu gara sa'aatii 7 keessa kan isheen hiikamte yeroo hiikamtu immoo jecha akka haaraatti hin kennine mirguma wabii erga kabajineerra jedhanii fi kan isaanii waraqaa barreessanii kennanii fi kan isheen baate jechuudha. Durbiin keessa akkasumatti bahe? Innis akkuma kootti bahe inni akka haaraatti jecha erga kennee booda waraqaan isaafis kennamee isa irratti mallatteessee kan nuti baane jechuudha. Mee Saami asirratti waan tokko irra deebi'ee jalqaba irratti dubbattee jirta ammas irra deebi'ee akka nu mirkaneeffattuu fi uummanni hawaasa keenyaa karaa sooshaal miidiyaatiin karaa adda addaatiin dubbii kanaa sirriitti qulqulleeffachuu barbaada. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaan Jawaar Hamzaa fi Baqqalaa Garbaa fa'aa wajjin sirna awwaalcha gooticha Oromoo Hacaaluu Hundeessaa irratti isteediyeemii Finfinnee keessatti akka gaggeeffamu isaan walii mari'atee sana booda daqiiqaa 5 booda poolisii federaalaa itti fiduun kan dhiisise Taakkalaa akka ta'e dubbattee jirta jalqaba irratti.
mee kanarratti irra deebi'i daawwattoota keenyaaf daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitiif sirriitti mee irra deebi'iitii akkam ture waan sun mee sirriitti nu ibsi. Kanani jedhe erga obbo Taakkalaan dhufanii booda gara 30 kan isaanii Baqqalaa Hamzaa fi Jawaar wajjin haasa'an jechuudha. Isa wajjin erga haasa'anii booda isaan security kan isaanii koo wajjin hin bahanii erga bahanii booda ani abbee koo waamee yeroon gaafadhu obbo Taakkalaa wajjin haasofnee jirra. Ambulaansiin amma hin dhufa reeffi ho'aa waan jiruuf reeffaa fi firiijii qopheessuu isaanii erga firiijiin qophaa'ee booda guyyaan isaa murtaa'ee immoo sirna gaggeessaa artiist Haacaaluu Hundeessaadhaaf hin malu taasifamaa fi jedhanii natti himanii Isteediyeemii keessatti isteediyeemitti gaggeeffamu namoota akka isteediyeemii keessatti akka gaggeeffamu kan himame ture. Ergasii fi daqiiqaa 5-6 booda warri special commando warri ta'anii mooraa marsii jalqabanii ergasii humni addaa Oromiyaas humna dabalachaa dhufe achi keessatti security presence baay'ee guddaa ture baay'ee waan guddaan adeemsifamaa jiru fakkaata ture garuu waan kaasuu barbaadu obbo Taakkalaatu ergee ka jedhu inni kan assumptionii kan namaati malee akka kootti ani akkasitti hin jenne garuu obbo Taakkalaan ba'anii daqiiqaa 5 boodadha kan warri special commando jedhaman kun kan dhufanii jechuudha. Isaan haa erganii haa ergu baatanii ani wannan beekuu hin qabu wannan adda baafadhu illee hin qabu. Garuu timeline isaa kaa'uudhaaf isaan ba'anii garuu Saami asirratti Taakkalaa wajjin mari'atanii ture miti jira Taakkalaa wajjin mari'atanii akkamitti sirni awwaalchaa akka gaggeeffamu waliin mari'atanii ambulaansii fi firiijiin fida jedhee booda naannoo daqiiqaa 5 booda poolisiin dhufee to'annaa Jawaar Fa'iin to'annaa jala kan oolche kanaaf kun ta'uun garuu dhugaadha miti. Kun ta'uunsaa dhugumaadha. Timeline isaan akkasii erga haasa'anii booda firiijiin erga hayyamame booda obbo Taakkalaan hin ba'anii isaan ba'anii daqiiqaa 5 hamma 7 gidduuttidha kan special commandoon humna dabalachaa dhufanii humni addaa Oromiyaas humna dabalachaa dhufanii kan mooraa control godhanii jechuudha. Meegaa erga to'annaa seeraa jala ooltanii booda akkamiin obbo Baqqalaa Jawaar Fa'ii irraa ittiin gargar baatani? Obbo Baqqalaa fa'aa Jawaar fa'aa garamitti akka isaan deeman wanti argitan jirtu akkamiin gargar baatani sir? Isaan makiinaa V8 mooraa keessa ture tokko keessa erga gashanii booda fudhanii deemanii nuti immoo akka hin baaneef warri humna addaa Oromiyaatu nu marsee nu eegaa ture. Warri special commando warri jedhaman sun isaan already deemanii turanii kan nu dhaabsitee meeshaa kan warra eegdota Jawaar irraa hiikkachiisaa ture humnuma addaa Oromiyaa komishina humna addaa Oromiyaatiif isaan erga hiikkachiisanii booda akkan tilmaamutti namoota irraati akkan dhageetti kan heeyyama kennee jira jedhanii Jawaar akka isaan meeshaa isaanii hiikkataniif ergasiiti isaan erga dhaamsa Jawaar dhaga'anii booda natti fakkaata kan isaan meeshaa hiikkatanii erga meeshaa hiikkatanii booda Jawaar fa'aa fudhatanii warri sun hin adeemanii uummanni asitti hafe sun jalqabe humna addaa Oromiyaa keessaas ijoolleen tokko ba'uu jalqabanii turanii eegasiiti booda kan mucaan tokko uffata ofirraa baasee meeshaa isaallee hiikkatee lafarratti erga dhahee booda namoonni daqiiqaa 5 booda natti fakkaata erga mucaan uffata baasee jechuudha. Erga meeshaa hiikkatanii gara daqiiqaa 15 ta'a erga mucaan uffata ofirraa baasee immoo daqiiqaa 5 booda natti fakkaata. Sagaleen guddaan dhagahame sagalee dhukaasaati. Sagalee tokko qofa. Eegasiiti yeroon itti siqee ilaalu mucaan tokko dugda isaatiin ciisee dhiiga afaan isaa keessaatii ba'a. Warri humna addaa Oromiyaa keessa jiran baay'een isaanii hin boo'u kaasuudhaaf barbaadanii akkatti kaasaniif wallaalanii immoo ijoolleetti garagallee dhaqaati kaasaa dhiiga keessanii obbolaa keessanii wajjin leenjisanii wajjin hojjechuu jennee faatti himaa turre isaan immoo waanuma godhan dhabanii akkuma meeshaa baattatanitti bu'aa fa'aa turanii immoo hamma dandeenye isaanii qabbaneessuuf yaallee turre daqiiqaa muraasa booddee gara galmaatti ol seenaan jedhanii gara galmaa kutaa bal'aa tokko achi erga seennee booda dhagaa kan
poolis koomishinarichi sila dhufee reeffa fudhatee fudhee deebi'ee dhufee akka qabattoofa ofirraa hiikkannu akka silkii dabarsinee kenninu faana godhanii ergasiiti gara sa'aatii 10 gara poolisii federaalaatti nu kennanii jechuudha. Ayyee ilma obbo Baqqalaa Garbaa Saamii yookaan Saamu'eel Baqqalaa Garbaa baay'ee si galateeffannaa. Dhumarratti wanti dubbachuu barbaaddu yookaan ergaa uummata Oromoo maraaf dabarsuu barbaaddu wanti nuti sin gaafatiin illee bira darbe yoo jiraate keessattuu gama karaa Jawaar obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa ijoollee siyaasal irraa hidhaman Redwaan Amaan Yusuf Bashir fa'aarratti illee keessattuu Yusuf Bashirii fi Redwaan Amaan si waliin turanii mana tokko keessa turtanii mee isaan alatti illee eenyutu sin faana ture waan jiru mee wanti hagamaa sin gaafatiin yoo jiraate wanti dubbachuu barbaaddu illee yoo jiraate ergaa uummata Oromoo maraaf nu dabarse. Ijoolleen gara ijoollee 6 ta'u kutaan keessa ture keessa ijoollee gara 13 kan turani ijoollee sana keessatti ijoolleen sun professionii fi hojii adda addaa qabu kolleejii ka barsiisan jiru bizinesa adda addaa ka hojjetan bizinesa guguddaa kan hojjetan jiru warri leadership irratti baay'ee hojjetan illee jiru yeroo baay'ee nuti kan maneedhaa keessatti illee dabarsaa turre ifuu guguddaa wantoota guguddaa kaasee isaan irratti mari'achaa isaan irratti haasa'aa waa'ee hiree Oromoo waa'ee qabsoo Oromoo fa'aa irratti haasa'aa fa'aa kan nuti baane ijoolleen sun kan qabaman ijoollee madurii ijoollee lafarraati fudhatamanii qabaman osoo hin taane ijoollee bebbeekoo ijoollee biizinasa guddaa qaban ijoollee hiree Oromiyaa borirratti waa guddaa gumaachuu danda'anidha kan ijoolleen. Eenyudha maqaa isaanii yaadatta ijoollee isin waliin hidhamaa turan maqaa isaanii yaadatta. Okay, warra kutaa koo keessa turan 13 sana nan yaadadha. Tokko Alamaayyoo kan jedhamu jira. Maqaa abbaa isaanii sirriitti hin beeku. Alamaayyoo kan jedhamu jira. Xalaahuun kan jedhamu jira. Siisaay Baqqala kan jedhamu jira. Redwaan Amaan, Yusuf. Redwaan Amaan Kasiyaatil, Yusuf illee Kasiyaatil. Yusuf illee Kasiyaatil. Obbo Muhammad Jimaa kan jedhaman jiru. Boonaa Tibbillee kan jedhamu jira. Dastaa kan jedhamu jira. Dastaa Shukrii. Ibrahim Abdul Jalil kan jedhamus tokko illee jira. Kan jira Jomba Hussein kan jedhamus jira. 13 guuteera natti fakkaata bakka yoon irraan fadhillee anuun beeku gaa ijoollee makanaa hojiidhaan kan nuti hidhannee turre jechuudha. Dhaamsa isaan achuma keessa jiru. Achuma jiru amma namni bee anaa fi durbii koos yadda bee sanaa jechuudha. Ayye mee ergaa dhaamsan qabu jettee jirtamee dhaamsa qabdu uummata Oromoof dabarse. Uummanni Oromoo egaa naamusa isaa isa duraanii tasgabbii isaa isa duraanii obsa isaa isa duraanii isatti sirriitti fayyadamuudhaan wantoota haalaan sirriitti taa'ee ilaalee sirriitti xiinxalee karaa uummata keenyaadhaaf malu jedhu irratti akka adeemudha. Emotional ta'anii wantootaan aaranii wantoonni godhamanii booda deebisanii numa miidhu. Kanaaf hamma dandeenye of tasgabbeessinee karaa naamusa qabuudhaan utuu falmanneeti karaa naamusa qabuudhaan utuu qabsoofne wanta gaarii gochuu ni dandeenya jechuudha. Amma kaleessa beeku dhaqee argeen ture kan nuti dhaabbanne meetira 25 ta'a kan nu gidduu ture. Obbo Baqqalaa Garbaa deemtee argitee turte mee kan isaanirraa illee mee nutti eenyu maal argitee turte obbo Baqqalaa Garbaa maal keessa jiru Jawaar fa'aa illee argiteerta? Obbo Jawaarin hin argine obbo Baqqalaa garuu argeera yeroon arge tilmaamaan gara meetira 25 ta'a kan nu gidduu jiru walitti haasofne wal dhageessisuu hin dandeenyu utuu iyyine illee sirriitti hin dhaga'amu nagaa wal gaafachuun hin jiru qodaama itti kennina garuu sagalee isaa yeroo tokko baay'ee ol kaasee akka baay'ee qorru baay'ee isaanitti qorra akka jiru Jawaaritti illee baay'ee qorra akka jiru himee jira iddoo sana baay'ee qorra guddaatu jira. Eessatti hidhamanii jiru? Meeksikoo kan Federal Investigation Bureau kan jedhamu jira kan mootummaa federaalaa jechuudha Crime Investigation Bureau achidha kan isaan hidhamanii jiru naannoo Meeksikooti. Ayyee. Tol waan tufuftee dubbachuu barbaadde yoo jiraate gidduutti adda sikuteera yoo ta'e ammallee irra deebi'ee carraasii kan. Kanaaf maaliif jechuu barbaade kaleessa yeroon abbee kollee gaafadhu
wajjin haasa'uu dadhabnee gidduutti sagalee isaa baay'ee ol kaasee wanna na gaafate tokko jira. Kitaaba naaf fidi jedhe. Kitaabni sun immoo kan non-violence resistance jechuun kan qabsoo karaa nagaa. Qabsoo karaa nagaa. Kitaaba qabsoo karaa nagaa irratti fuulleeffatu barbaadiitiin naa ergi naan jedhe. Kanarraati maal hubatta namni keenya hidhameeyyuu namni keenya dararamaayyuu namni keenya akka barbaadetti taphataayyuu namni keenya kan inni yaadu qabsoo karaa nagaatiin mootummaa injifachuudha. Qabsoo karaa nagaatiin galma ga'uudha. Kanaaf uummanni Oromoo of tasgabbeessee haala kamiin adeemuu akka qabu walirraati wal hubachaa wal dhaggeeffachaa karaa nagaadhaan yoo qabsoofne dhumarratti mo'achuun keenya waan hin oolleedha. Kanaaf uummata Oromoodhaaf kanan dhaamsa. Ayyee Saamii ilma obbo Baqqalaa Garbaa atillee mana hidhaa keessa turte boontuu waliin akkasumas durbii kee waliin baga baatanii baga maatii keetti dabalamtanii akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa abbaan kee yeroo gabaabaa keessatti akka harka mootummaa kana hidhaa mootummaa kana keessaa bahee akka abbaa keetiin wal argitu hawwii qabnaa waan nu ibsiteef akkasumas haala hidhamtoonni siyaasaa Redwaan akkasumas Yusuf Bashirii fi kanneen 13 jette hundi isaanii waan keessa jiran waan ibsiteef guddifnee si galateeffannaa maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin hedduu si galateeffannaa ulfaadhu fayyaa ta'e. Galatooma hedduu galatooma. Ayyee fayyaa ta'e gaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa Saamii obbo Baqqalaa Garbaa yookaan Saamu'eel Baqqalaa Garbaa wajjin turtii gabaabaa taasifnee kana fakkaataa Altasfaa Aminatti fayyaa ta'a.